Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri guyyaan dilbata gurraandhala 18 barri 2018. Ashamaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Kunoo gaa har'a sumaan faroo nu qajeelchinaan korfiilee keenya guyyaarraa qabannee dhiyaanne. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf muummichi ministeeraa Oromoo keessaas filatame eessaas filatame waan Oromoodhaaf fayyadu tokkos hin qabu. Bara 1991 dogoggorri uumameera baruu immoo akaayii lamxii gubachuu jedhe Oromoo yoo mammaaku kaayyoo guddaa qeerroo Itoophiyaa bilisoomsuutu hin taane Oromiyaa bilisoomsuudha. Sagaleen olitti dhageessan kun dhimma labsii yeroo hatattamaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee marroo lammeessuuf labsamee fi erga muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gallakkisuuf gaafachuun isaa dhaga'amee booda falmii eenyutu bakka isa bu'a jedhu kan karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa deemaa jiru akkasumas galmi warraaqsa qeerroo eessa gaaffilee jedhan irratti yaada qeerrooleen Oromoo godinoota Oromiyaa 3 irraa kennan keessaa kan fudhatamedha. Mootummaan maree kanaas oduu booda qophii addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas ni qabna. Keessummeessuun kan isin faana turan roobaa boruutii oduu keenya guyyaarraa waliin xiiqii dhugaasaa. Babaarotti tolee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduu keenya guyyaarraa isan dhageessisa. Jimaata dheengaddaa mootummaa koloneeffataan wayyaanee labsii yeroo muddamaa marroo lammeessoo fi labsuunsaa karaa garaagaraa gabaasamaa turuun akkuma yaadatamu raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee labsiin sun osoo hin labsamne guyyoota muraasa dura gara magaalota lixa Oromiyaa garaagaraatti bobbaafames yeroo ammaatti uummata Oromoo gidiraa kan jiru ta'uu kan dubbatu Oromticha magaalaa Gimbiirraa odeeffanne kana. Loltoonni wayyaanee Wallaggaa lixaa keessa bubbuufatanii ni jiru. Fakkeenyaaf magaalaa Dambidolloo, magaalaa Gimbii fa'aa kana keessa deemanii uummata sodaachisaa jiru. Keessumaa immoo magaalaa Begii fi Gidaamii kana keessa sochii addaa qabu jedhan kanoo quba qabda laata? Kallattiima bosonnis jijjiru kanaaf sodaa qabaniif jecha kallattii sanarra olii gadi dedeemu. Akkasumas tokkummaan qeerroon kun uumaa jiranis isaaniif sodaa guddaa itti ta'ee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun akeeka mootummaan koloneeffataan wayyaanee labsii yeroo muddamaa mar'oo lammeessoo fi labse kana kan nutti hime Oromtichi godina Booranaarraa odeeffanne taateewwan kanaan wal qabatanii dhalatuu malanii fi qophee uummanni Oromoo godhuu qaba jedhee tilmaamee akkas jechuun dubbata. Labsii yeroo hatattamaa bahu namni galaanii fuudhoo machi qaqqabataa jedhanii sanumaaf karaa adda addaatiin falachuu jirti malee wanni biraan jirtu qeerroon akkuma duraanii falmii itti fufuu qabdii jedhee yaada Adamu Kiyyaan. Oduu keenya taanuun ammoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti manni hidhaa Oromoonni 1,000 ol keessatti hidhamanii jiran gubachuu fi Oromoonni 2 rasaasa poolisoota koloneeffataa wayyaaneerraa itti dhukaafameen ajjeefamuun gabaafameeti jira. Yeroo garaagaraatti manneen hidhaa Oromoonni keessatti hidhamanii jiranitti abiddi qabsiifamuun Oromoota danuus galaafachaa kan ture mootummaan koloneeffataan wayyaanee gubachuu mana hidhaa magaalaa Shaashamannee kana keessas harki mootummaa koloneeffataa wayyaanee kan jiru ta'uu fi taateewwan manni hidhaa kun gubatuun wal qabatee raawwate kan nutti hime Oromtichi magaalaa Shaashamannee akkas jechuun dubbata. Manni hidhaa kun gubachuun isaa mootummaan qaras yeroo ariifachiisaa kanafaa labsuudhaaf sababa adda addaa waan barbaadu jiruuf tarii warroota achi keessa jiru san jeequmsa adda addaa naannoo saniif kaasan jechuudhaan warrummaan iyyuu itti qabuu hin danda'anii ka jedhu akkasii shakkii akkasiitti uummata keessa jira.
haga ibiddis qabatee walakkaa naga bootti namni tokko qaama mootummaa keessaa kan birmates hin jiru. Karaa jiru nuti birmateetiin uummatumatti dhaamsaa ture haga inni gubaan sun walakkaan bootti jechuudha. Yoo xiqqaate % 70 akkas mannidhaan sun gubatee jira. Kanumaa wal qabateeti warra hidhamtoota kan achi keessa jiranii hedduun isaanii kan baqatanii poolisiin dhukaasa bantee rasaasaan namni 2-3 dhahamee jira. Namni rasaasaan dhahame sun keessa namni 2 ammoo akka waan du'eetti kan dubbatame. Kaan namoonni bahanii badanis hin jiranii warri mootummaa ammoo namni tokko qabahee hin jiru to'annoo jala walanii waan jedhamtu jira. Kan achuma keessatti marfamanii hafanis hedduu jira jechuudha. Achi booda ciree isaaniitiyyuu kan nyaatanii laaqana osoo nyaatin turaniiti kan kantiibaan magaalaa adde Xayimaan faan kadhatanii bifa adda addaatiin uummanni sirmaannaa godhee bifa sirreeffamtootti kunniin akka nyaatanii taasifamanii kana fakkaata. Oduu keenya dhumaatiinis godina Booranaa Aanaa Hareerootti dhukaasaa liyyuu poolisiin Sumaalee fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kunuunfataa wayyaanee waliin ta'uun Oromoota Booranaa irratti bananiin Oromoonni 3 madaa'uun gabaafameeti jira. Mootummaan kunuunfataan wayyaanee erga ganna tokkoo as saboota ollaa Oromoo hidhachiisuun Oromoota irratti duulchisaa turuun akkuma yaadatamu sanbata kaleessaas godina Booranaa Aanaa Hareeroo keessatti raayyaan ittisa biyyaa mootummaa kunuunfataa wayyaanee fi liyyuu poolisiin Sumaalee waliin ta'uun Oromoota Booranaa irratti dhukaasa bananii ooluu fi Oromoota 3 madeessuu kan nutti hime Oromtichi Aanaa Hareeroo irraa odeeffannee akkas jechuun dubbata. Warruma wayyaaneen duraan gurmeessitee Oromoo lolaa turteen humna liyyuu poolisii jedhamuun godina Booranaa Aanaa Hareeroo daas mataa wayaama jedhamirratti lolli baname. Miidhaan qaqqabee namoonni 3 madaa'aniiranii lubbuun hagammaa garuu hin dabarre. Kan isaanii namni tokko meeshaa booji'aniiranii kaan ammoo madooleen isaanii qarqaa ilaalaa arguu hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa wayyaanis keessa seenee waliin jira waan jedhaatu jira. Odeeffannoo akkamii qabda laata? Duraanuu akkasuma turanii liyyuu poolisii uffannaa hojii jiratanii malee amma kana walum makatanii uummata irratti dhukaasuu jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo odumti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne haguma kana ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii qabaadha. Yaa Oromoo dubbiin taatee duubattiin deebiin kaatee jarri naatee. Yaa Oromoo dubbiin taatee duubattiin deebiin kaatee jarri naatee. Oromiyaa irratti ree dhalannee irratti ree guddannee biyya namaa hin dhaynee mirga namaa hin dhiibnee mirga kennaaf dubbannee deebii rasaasa tahee kee kennaa dhumanne sabni Oromoo lolote shimalumaana kilaa shirree qolatee. Roorroo fidaa fituma hifateree didate bilisummaa filate daa'imman illee rafne akkoo fi akaakayyuu ilmaan isaatii wajjin dirree falmaa jiranii namuu manatti nafne waabee galaanni guute allaattiin irra martu waabee galaanni guute allaattiin irra martu sabni Oromoo galaanaa kalee oduu dhageette hadha ijaan agartu diinni kennaa bartu. Oromoorree galaanaa abbaa fardaaf waraanaa horda kan kee lugaamii waraana kan kee qarii waraana hooraliidhaan amborra dhaabde sarii olkayyaa galaanaa asiin afoo ol yaanaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Akkuma seensa sagantaa keenyaa irratti isin beeksifne amma kan isiniif dhiyaatu marii haala yeroo irratti qeerrolee Oromoo godina Arsii lixaa Booranaa fi lixa Wallaggaa waliin taasifnedha.
Qopheessaa qophichaa Xiiqii Dhugaasaa waliin turtii gaarii qabaadha. Qeerrooliin Oromoo godina Booranaa, godina Wallagga Lixaa fi godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa yaada keessan dhimma yeroo irratti nuuf qooduuf sarara bilbila raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti waan nu argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Tolegaa maree keenya eegaluudhaaf akkuma karaalee garaagaraa dubbatamaa jiru muummichi ministeeraa Itoophiyaadha aangoo gadhiisuudhaaf xalayaa akka inni galfatedha. Sanaa asis karaa miidiyaa hawaasummaa garaagaraa muummichi ministeeraa kana booda Oromoo keessaa filamuu qabaa waan jedhaa irratti mormii garaagaraatu ka'aa jira. Itti dabalaanis mootummaan kunuunfataa wayyaanee mar'oo lammeessoof labsii yeroo muddamaa labseera. Labsii yeroo muddamaa kana duuba maaltu jira yaada jedhu irrattis yaada wal jijjiirraa. Mee qeerroon Oromoo magaalaa Shaashamannee dhimmoota kana lamaan irratti maal jetta? Muummichi ministeeraa hooggansa gadhiisee fedhii kiyyaan jedheetiin gannu bahee maalidhaa jennee osoo nu yaada adda addaa walirratti kennu haasofnu guyyaa lammaffaa muummichi ministeeraa hojii gadhiise jedhe saniin booda wanni dhaga'ame immoo an biraati. Emergency state yookaan ammoo ashokkaa gizee awaaj maal jennee gadi baasan kana jechuudha. Wanni kun nufi gaaf duras kanaaf akka tolutti yaani karaa adda addaatiin hojjechaa kan turte maaliifi uummata Oromoo gowwoomsitee yookaan ammoo uummata Oromoo kakaaftee ufii nama ajjeeftee Oromoo takkana godhe jettee ufii qabeenya saamtee baduudhaaf yookaan ammoo waan adda addaa hojjechuudhaaf emergency state kana wanni baasaniif waan kana bifa lamaan laaluu dandeenya amma waan kana tokkummaa uummanni Oromoo hoo jedhee ittiin ka'e kana qabbaneessuudhaaf garaa jalatti ammoo hojii biraa hojjechuudhaaf lama ammoo jarri waliigaltee hin qabanii isaanumtuu haga emergency statein kun haga ji'a jaatti dhumatutti gara adda addaatti qabeenya isaanii baqachiisuuf waan isaan baasan ta'uu danda'a. Karaa kanaan laadhaan akka nama dhuunfaa kiyyaatti. Tolegaa mee qeerroon Oromoo kan godina Booranaa maal jetta? Namichi duraanuu maqumaa fakki ta'a malee hojiin illee hojjechuutti jiru jiru waan duraan nurratti hojjechuu yaalanfaa ta'uu dandeettii karaa sunillee laallee of eeggachuu qabnaa jedha. Karaa kaaniin ammoo labsii yeroo hatattamaa ba'u namni galaanii fuudhoomachi qaqqabataa jedhanii sanumaaf karaa adda addaatiin falachuu jirti malee wanni bira hin jirtu qeerroon akkuma duraanii falmii itti fufuu qabdii jedhee yaada Adam Kiyyaan. Tolegaa yaada mirqaansaa akkasiin nu laattan horaa bulaa gaaffii itti aanutti ce'uudhaaf ammoo mootummaan kunuunfataa wayyaanee akkuma muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuudhaaf xalayaa galfate jedhameen labsii yeroo hatattamaa labse. Gama biraatiin ammoo godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti ammoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo muraasa ba'an simatuudhaaf waan adda addaatu taasifamaa jira. Namoonni danuun ammoo mootummaan kunuunfataa wayyaanee akkuma shira bara 1991 adda bilisummaa Oromoo irratti raawwatee adda bilisummaa Oromoos kaayyoo isaa osoo galmaan hin geenye dhaamee ba'ee ammas shira ol fakkaataa qeerroo Oromoo irratti dalaguuf deemaa jira waan jedhaatu jira. Mee adeemsa mootummaa kunuunfataa wayyaaneen deemamaa jiru kan attamitti ilaalta qeerroo lixa Oromiyaa? Yeroo mootummaa ce'umsaatti akka odeeffannoo namoota yeroo sana achi keessa turan irraa argadhetti achi keessaa haala adda addaatiin siyaasa adda addaan dhiibanii waraanni adda bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkatanii utuu kaayyoo isaan jalqaban galmaan hin ga'atin tooftaa wayyaaneen uumtee ittiin dhiibdee baastedha. Ammas bakkoota adda addaa kanatti hidhamtoota siyaasaatu gale jedhanii qophii adda addaa geggeessaa jiru. Gocha akkanaatu geggeeffamaa jira. Kun immoo wanta bu'aa buusu miti. Kun kaayyoo qeerroon deemaa jiruuf akka harkaa hin ganne. Kana yaada koo dabarfachuun barbaada. Qeerroon Shaashamanneedhaa dhimma kanarratti dabalata qabda laataa? Egaa amma waan Oromiyaa keessatti ta'u jiru bifa lama qabaa. Tokko qeerroonis ta'ee uummanni Oromoo qotee bulaan daldalaan maqaa Oromtiitti hidhatan jechuudha. Diinaan kokkee ol qabanii haga lubbuu ofii kennuuttis qabsoo adda addaa Oromiyaa keessa godhaa jiru. Karaan lammaffaa ammoo yeroo OPDO'n gaafa duraa guyyaa 17 gama irra turree sanirratti waan mootummaan fudhachuu qabu fudhannee jira jedhanii uummata beeksisan kaanii uummannis akka gammachuu tokko godhatee wanne jedhe garuu ammoo bilisummaadha waan hin argannee fi sanirratti gammachuus hin barbaachisu ture. Achi baaneetiin leengaddaa hooggantoonni kaafaa'oodhaa mana hidhaatii erga gadhiifamaniin booda jidduu kanatti simannaati jira maaltu jira waan adda addaa ture. Isaan normaalii akka nama tokkootti simatamuu qaban maal jennaan jagnoota kenna waan ta'aniif garuu amma uummanni Oromoodhaa yeroo hedduu irra deddeebiitiin gowwoomfamuu hin qabu jechuu barbaada. Maaliif jennaan kan bara 1991 irraa barate bara kana ammoo qabsoo isaa
waan xiqqoo tokkoof jecha duubatti isa hin deebisne dhibbeenta guddaa haga deeman kana bifuma kanaanii karaa dheeraa deemuu osoo qabanii jidduu kanatti gowwoomfamanii akka wanni hin jenne maali jechuudhaafi yeroo nuti as deebineetiin qabsoo qeerrootti kana godhe kanaafuu fudhachuu qabna gammaduu qabna jennee as deebinee OPDO waliin sirbuu maal ta'uu osoo hin ta'in ammas kaafeessis birmadummaa yookaan ammoo walabummaa biyya teennaa bilisummaa kennaa fi lollee diina kokkee qabnee gara qabsootti lixuudha malee ammas jarre duubatti deebanii harka garaa jalaatiin waan hedduu nutti hojjechuutti jiran maali jennaan. Qeerroon Booranaa maal jetta? Dhugumaa bara 1991 sun dogoggorri akkasii uumameera baruu immoo akaayiin duraan gubattuu jedhe Oromoo yoo mammaaku kanaafuu dhaamsaan dhaamuu barbaada gama kiyyaan waan biyyattiin tun itti deemte ilaallee of qopheessinee kilaabtu namni hundinuu addaan ba'uun oolu kanaafuu falmiin biyya isaatii fi haalli qophoofnee nuti jabaachuu qabaa jedha qeerroo Oromootiif. Tole egaa ulfaadhaa sansadanuu yaada bal'aadha kan isin kaasaa jirtanii meegaa dhumarratti ammoo jaarmiyoonni siyaasaa kanneen Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf socho'anis jiru akkasumas OPDO'n biyya keessaa wayyaaniidhaan wal ta'uudhaan taphiisa siyaasaa ishiin taphataa jirtu jira. Mee qeerroon Oromoo biyya keessaa akeekni keessan Itoophiyaa dimokiraatessuudha moo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoof kan isin wareegamaa jirtan? Nuti gaaffiin keenya gaaffii mirga hiree ofii murteeffannaadhaati malee qabsoon keenya kan impaayera Itoophiyaadhaa tokkomsuudhaa miti. Namni hedduun xiinxala mataasaa kaa'eera akka Oromootti dhugaa dubbachuudhaaf nu gowwoomsuudha malee muummichi ministeeraa OPDO keessaa filamuudha qabaa ka jedhan. Kaayyoon nu qabsoomnuu fi kaayyoon OPDO'n deemtuu fi waan Oromoodhaa fi Oromiyaan waliin genne waan ta'eef haga xurii qeencaa tokko waan nu fayyadu hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf muummichi ministeeraa Oromoo keessaas filatame waan Oromoodhaaf fayyadu tokkos hin qabu. Kaayyoon qeerroon dhiiga dhangalaasuu jirtuu fi Oromiyaa of dandeettee dhaabbattee mootummaa ofiitiin bultuu fi biyya abbaa ishii taatu kaayyootii kenneetta duraan irra dhumatanii galmaan ga'uu fi kaayyoo guddaa qeerroon Itoophiyaa bilisoomsuutu hin taane Oromiyaa bilisoomsuudha. Qeerroon kan inni barbaadee qabsaa jiru abbaa biyyummaati. Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'e haa bulchatuudha. Amma isaan wanta akka gaaffii gaafatameef deebisanii hidhamtoota siyaasaa jedhanii dhiyaataniiru. Kana hidhaa yaasuun isaanii gaaffii qeerroon gaafate keessaa tokko malee ammayyuu inni guddaan qabsoo guddaa barbaada. Kanarratti ilmaan Oromoos gaaffiin keenya nu deebi'ee jedhanii tasgabbaa'uu olii gadi wajabbaruu hin qaban. Dhugaadhumatti qeerroon Oromoo godina Arsii Lixaa, godina Booranaa fi godina Wallagga Lixaarraa yaadaaf gaaffilee kaafne irratti ibsa bal'aa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoonfadhaa horaa bulaa. Jenne nagaan bullaa jajjabaadha sanillee qabsoon keenya gara fuulduraatti ta'uuti akka dandeettanii nu cimsaa jajjabaadhaa jedha sanillee dhaamsi kiyya. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtiin gaaffiif deebii qeerroolee Oromoo waliin taasifne armarratti hobbeera. Kanatti aansuun ammoo kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatii ammas dhiyaadhaa. Hundee qabsoo Oromoo kan galmisaa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo ta'e galmaan ga'uuf wareegama ulfaataa gaafatus warri muratoo fi qaqqaaliin hundaa olitti saboo fi jaallatan saba isaaniif of kennuun itti saarsaa ta'an. Dhaloota keenyatti yoo walabummaa fi bilisummaan hin dhufin kaayyoo keenya jijjiirree Itoophiyaanummaa gulayaana hin jenne. Kaayyoon tokkichi dorgomaa hin qabne walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'u akka ta'e dhiiga isaaniin ragaa ba'anii sabboonummaas dhaloota dhaalchisan. Egaa qabsoon dhiigaa fi lubbuu isaaniin biqilte ilma ishee dhaqqabuuf yeroo dheeraaf bubbultus warraaqsi har'a golee Oromiyaa keessaa yeroo fi qarree Oromoon finiinaa jiru firii dhiiga isaanii ta'uu wal nama hin gaafachiisu. Qabsoo Oromoo keessatti qonni barattoota Oromoo jabaa akkuma ture erga barattoonni Oromoo abidda bosona Baaleetti qabsiifame dhaamsuuf bilee barnoota garaa garaa irraa warraaqsa eegalanii as ammoo warraaqsi barattoota Oromoo golee Oromiyaa guutuu wal ga'uun qabsoon qeerroo fi qarree daran humnaa itti fufuunis jijjiiramuu magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa bara 2005tti taasifame mormuun harsaan ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa baasanis hundee warraaqsichaa jabeessee gadi dhaabe. Haa ta'u malee mootummaan koloneeffataa wayyaanee afaan qawween fayyadamaa sirna federaalizimii kijibaan of yaamuun shiraa fi tooftaa yeroo yeroon jijjiirratuun
dachee Oromoo gurguraa, qabeenya isaa saamaa, ilmaan Oromoo ammoo hidhaa biyyarraa ari'aa jeesisaa of jiraachisee arrage. Egaa itti fufiinsa warraaqsa irra golee Oromiyaa keessaa belbelaa jiru kan ta'e saamichi lafaa maqaa misoomaatiin Master Pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee mormuu bara 2014 eegale humna afaan qawwee fi itti ergamtoota wayyaanee OPDO'n xaxamu irraa aanee abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf yeroo itti fufee jirutti gama biraan ammoo shira sana daran ammeessuuf akkasumas kallattii qabsoo Oromoo jijjiiruuf caasaan biyya keessaa qabee hanga biyya ambaatti diriirfames wal'aansoo maayin taasisaa jiru. Shira kanaanis aangawoota OPDO ergama itti kenname hojjechuuf faanaantummaa fi jaalala qabsoo Oromoof qaban of fakkeessan irratti akka sabni of dagatuuf sina siyaasaa qabna jecha egeree impaayera Itoophiyaa dursuun kanneen tumsa miidiyaa taasisaa jiran namoota dantaa dhuunfaaf adeeman malee quuqama qabsoo Oromoo kan hin qabne ta'uu kan mul'isu hojii isaan har'a itti jiranidha. Haaluma wal fakkaatuun ammoo muummichi ministeeraa impaayera Itoophiyaa aangoo gallakkisuuf gaafachuu fi yeroo wal fakkaataatti labsiin yeroo muddamaa yeroo lammataaf mootummaa koloneeffataa wayyaaneen labsamuun akeekni inni of duubaa qabu maali? Yaada jedhu irratti akka waan qabsoon Oromoo galma isaa dhaqqabee fakkeessuun gareelee fi namoota dhuunfaa miira walaallammii qabaniin xiinxalli wal harkaa fuudhame afarfamaa jira. Itti dabalees qabsoo Oromootti abbaa of gochuun akeeka mataa isaanii kan saba Oromoo taasisanii eenyu akka muudamuu qabus filachuu erga eegalanii bubbulaniiru. Dhugaan jiru garuu qabsoon saba Oromoo qabsoo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu yookiis sirna dulloomaa Habashootaa keessa teessoo barbaachaaf utuu hin taane walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi bilisummaa Oromoo dhugoomfachuuf kan adeemsifamaa jirudha. Tooftaan mootummaa wayyaanee hidhamtoota siyaasaa muraasa hiikuun gammachuutti akka uummanni of dagatuuf yaala aangoo muummicha ministeeraaf miira wal dorgommii ergamtoota isaa saboota impaayerattii keessaa bixxilate gidduutti uumaa impaayerattiin waraanaan akka bultuuf ifatti labsuun shirarra qabsoo saba Oromoo ittiin gufachiisan yoo ta'e malee dhugumaan akka qaamota garaa garaan afarfamaa jiru murni mootummaa koloneeffataa wayyaanee sadarkaa muddamaa irra geera jechuun waan fakkaatu miti. Warreen qabsoo Oromoo gaaffii dinagdee fi dimokiraasiitti gadi xiqqeessanii ittiin faayidaa siyaasaa barbaadanis ta'e mootummaan koloneeffataa wayyaanee warraaqsi saba Oromoo akka jabaatu hin fedhan. Kanaaf ammoo warraaqsii fi tarkaanfiin aloo baafannaa dhumaatii ayyaana irreechaa hora sadiitti ta'e booda akka guutuu Oromiyaatti finiinee dhaamsuuf shoorri ergamtoota wayyaanee quuqama sabichaaf qaban of fakkeessuun biyya ambaa jiraniin godhamee fi waraanni kumaandi poostii baatii 9 ifatti Oromiyaa dhuunfatan ragaadha. Har'as labsii Oromiyaan waraanaan akka bultuuf ifatti labsamee fi kan qabsoo Oromoof quuqaman of fakkeessuun furmaanni Oromoon qabu tokkichi aangoo muummicha ministeeraa impaayera Itoophiyaatti qondaaltonni OPDO yoo dhufan qofa jechuun akkasuma sababni labsiin waraanaan buluu labsames akka aangoo impaayerattiif wayyaanotni yaaddoo qabanii fakkeessuu fi ilmi qabsoo Oromoos teessoo Minilik kan Finfinnee naannoo kiiloo 4 jiru qabachuu ta'etti duulli afaan faajjii afarfamaa jiru qabsoo Oromoo gufachiisuuf kan itti yaadame ta'uun ifa galeessa. Yaa uummata Oromoo, qabsoon walabummaa biyya kee mirkaneeffachuu fi bilisummaa mataa kee dhugoomfachuuf gannoota dheeraadhaaf geggeessaa jirtuu fi wareegama qaalii itti baaste kun akkuma kee fira waan hin qabneef qaamota birootti utuu hin abdanne tooftaa fi bilchinaan warraaquun shira qabsoo kee ittiin sakaaluuf mootummaan koloneeffataa wayyaanee labsa yeroo muddamaa labsee jiru kanaan aarsaa qabsoo kee gufachiisan baasuurraa of baraaruuf ergamtoota diinaaf si basaasan adda baastee beekuun tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhachuun qabsoo kee kan humneessu ta'uu qalbeeffadhu. Murnoota ergama diinaa galmaan ga'uuf aantummaa qabsoo keef qaban of fakkeessaa qabsoo kee keessa mataa dhokfachuun qabsoo kee gara ofii fedhanitti dabsuuf tattaafatan adda baastee beektee qabsoo kee irraa maganfachuun miidhama qabsoo keef sirra ga'urraa kan si baraaru ta'uu qalbeeffachuun jaarmiyaa fi hooggana murataa fi cichaa qabsoo hidhannoon warraaqsa kee tumsuun galma qabsoo keen si ga'uuf keessaa horachuuf kan yeroo kamii caalaa bakka jirtutti walitti siquun wal ijaari dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa utuu hin jenne hidhadhu wal hidhachiisi biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.